خرا بابا جالتي دبر أما درس دقيقتين توري جاللان قبمتي نبيتا أرتست جايا إرد الديفيتين قبميون إرد الديفيتين قبميون بدك أوفا سنتين واو أكمي قبمو دنديسي فكينياف أرتست جايان إجاني نركو كارودا بيساجنو nama sammu qabu nama muuxannoo qabu fakkeenyaaf ijaan hin agarree haala kamiin akkamitti qabamuu dandeesse mee waan kana ibsa hawaasaa godhiif annaaf galaa akka keeyyatti dura artistoota hedduu waliin akka wal qunnamtan dubbatteertuuf keessaafuu artist Haacaaluu fa'aa waliinis akka wal agartan isaanis harkanii jiran egaa dubbattee turte mee yeroo wal qunnamtan san maaltu si mudate Haacaaluu fa'aan bifa saniin yeroo nifisit dhufan maal sinjaan walistoota duraanii sananii guddaa waliin dhiyaanna bareedaadha balli isaanii simannaa isaanis gaariidha kabajaa fi bakki isaanii qabanis gaariidha ani guyyaa tokko kan qaba walii galee qaceela wajjaa seenaa fi Haacaaluun osoo nifi guyyaa tokkoof ijjitun siif banamte wanni ati dura gootu maali artist Caayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوم 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 أشما أركفونه أبليين مسلمة خن كريستانا خن واقف فتا سبان أورومو تاتني سبب رات تاتني ماتي خنجلة تركمتن عندي خسنو سلامني خنيا بكم جرتني تي إسنها دك أبو إسنين جتا إيجا دينيا خنا أدبني سجنتا بروتين بيزي تاني عندي خسنو نوف كل جاسو مان جتا أرانتنا ولد دبني جر ونير ولد دبني سجنتا أدا بفا أداتين خنتاتي إيجا خسمان خينيا خن أرا نما أدا نما يسين إن إيجين نما دندتي ربين أمم خنف نما دندتي بفا تكاكوفا أصون تهم بفا هدودان كاب إيجا أرانتنا خسما خينيا وجين خني والاسم برسيسوتا أشومانو مو واهي خسم بيتشغنا خن أنا في إسنيلين بل إنان الرابر نوتا هنگتو مروخ سجنتا غنيتي نوالين توران أفير راغنيا هندي غسنو خسمان غنيا artist Caayaa Ajaam artist Caayaan eenyu akka ta'e immoo ofumaa isaanii irraa dhageenyaa mee gama sagantaa deemuu keenyaan duratti artist Caayaa wal barannaa artist Caayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh Ega yeroo tante aarsaa gootee waamicha keenya kabajjee sagantaa teenya irratti asitti nu afeeramuu keenyaaf hedduu galatoomii baga nagaan dhufteen siin jechuu barbaada. Galanni kan badin atis baga nagaan need. Tole mega gara gaafiif deebii seenuu keenyaan duratti artisti Caayaan eenyu maqaa isaa guutuu fi iddoo dhalootaa gabaabsitii waa'ee keetirraa nuuf himee. Tole galatoomii. Caayaa Ibrahim Hussein Nanjani takahummo Abdul Jawad Ibrahim Tislibi akan namni garin gaazexees haadha barsiisaa haadha yadaloo fi walaloo qophees haadha diraama barreessaa gorsaa haadha qoosaa haadha ogeessa adda addaati gaati muuxannoo fi mudannoon hedduudha kan ittiin ibsuu dandeenyu ati namuu akka na beekuu dandeenya kaniin barsiisas gaafa barsiisuma na beekaa kaniin immoo gaazexummaa hojii dalagees gaazexeessaa na beekuu dandeenya akkasii jechuudha. Ulfaadhu artist Caayaan mee eessa dhalate ammoo eessa jiraata? Haramaayattiin dhaladhe ammallee Haramaayaa jira amma. Ammas Haramaayaa jiraattaa? Jidduutti barnootaaf bakka biraa deemeetiin amma amata lama sadii ga'ee egaan Haramaayaa gad deebi'e. Duraan barnootaaf sabbataa fi naannoo Finfinnee kanaan ture barsiisuu fi barachuufis amma immoo deebi'ee Haramaayaa jira amma. Ulfaadhu mee artist Caayaan maquma keeti moo maqaa guyyaa keessaa siif ba'e maaliif si ba'uu danda'e Caayaan maal jechuudha? Hanga kutaa jaha Abdul Jawaadiin baradhe achi booda Caayaa kana baase Caayaan kun gaaf tokko wallee eegaluuf tureetiin yeroo san maqaa Abdul Jawaad kana walli sun barbaanne abbaan kiyyalleen wallee waan hin deeggarreef jecha saniifin maqaa kana jijjiiree Caayaa kana gaafa san wanta jee akkas jechuudha seenaan isaa gabaabinaan. Waaw ulfaadhu. Artist Caayaan gama artiitiin egaa dandeettii takka qofaa miti kanatti qabdu mee waa'ee artiirraa dubbanna gara artii akkamiin dhufuu dandeesse maaltu itti si naqe gama artii kana?
artii gaa uumamaan na keessa jira na keessa dhalate ani artii jechuun beektaa akka mixaaxisii beektee artiin yeroo jennu kana amalli isaatu takka humna akka looziiti jechuun qotteeti keessaa ol baasta malee gubbaarra hin jiru akka finniisaa fuularra tattaa'u beektaa artiin namni gadi gadiin artiin akka finniisaa waan fuularra tattaa'u se'a beektaa artiin immoo akka mixaaxisii dachii keessaa qottee ol baasta onnee keessaa ol baasta maaliin ol baha ogummaadhaan ol baha namaa wajjin haasa'uudhaan barachuudhaan waan artii dubbisuu fi caqasuudhaan ol bahuu danda'a. malee artiin nama keessa jira beektaa anuma keessa ture walaloo durbaanuun waan dalagaa eegaan immoo addunyaa jaalalaa seenee booda immoo gama walleetti isiniin seene akkasittiin yedaloos baree jechuudha achi booda gaa walaloo fi yedaloos walumaaniin gabbisaa dhufee jechuudha. Waaw mee artiin siif maali? Artiin gaa miira herreegaan qindaa'u jechuudha artii jechuun. miira herreegaan qindaa'e miirri ni jira herreegni ni jira namni gargariin amma miira qofaa artii se'a beektaa san arteedha malee artii miti miira herreegaan qindaa'e jechuun immooshinaa fi kaalkuleeshina walitti hidhaateeti fakkeenyaaf iyyuun yoo na barbaachise akka gurra namaa miinittiin iyya malee ni iyya jeetuma akka maleetti iyyuun qabu beekte yoo immoo afaan viidiyootiin ni himne ifaa gaafama laayitii fakkeenyaaf ibsitu laayitii kan akka bareedu jettee ibsitaa garuu immoo ija nama akka miidhu takka ammoo akka humnaa olitti namatti ooltiin hin ibsitu jechuudha. Kanaaf ifaan ni fayyadamtaa garuu miira immoo akka nama miine immoo ni eeyide jechuudha. Waan lamaa wal simsiisuu qabda. Herreegaa fi miira wal simsiisuu qabda. Artiin miiraa fi herreega wal simee jechuudha. Tole ulfaadhu galatoom itti deebina gaafii biroo. Mee kara gaafii itti aanutti dabraa artist Caayaan ijaan ni argamu qaroo dhabeessa gaafii tana naaf deebise. jechuun qaroo dhabeeyyiidha gabaabinaan ammoo sammuun ni arga ijaan ni argu. Waaw. Ijji tantee lamaanutu hin agarre moo ija takkaan agarta? Ijji takkaan agartu? Lachuuti. Uumama moo guyyaa keessaayi? Guyyaa keessaayi gaaf tokko garuu nama tokkotu ijji tee guyyaa keessaayi moo akkamiin nan jennaan lakkii galgala keessa baddeen jeen beektaa. Achiin rifatanii beekte. Tole akkasuma uumamte moo guyyaa keessaa dhukkuba yookiin waan birootiin ijjis cufamuu dandeessi? Guyyaa keessaa amata lamaa fi baatii jaha akkasuma hin jaanii ijoollummaatti anamma irraan fadhii. Ati amata meeqa? Amal lamaa fi baatii jaha. Waggaa lamaa fi baatii jaha. Uumamumaan jechuun hin dandeenye. Yeruma namni na gaafatee yaadadha malee nama arguu dhabuu guyyaa irraan fadhee beekte. Tole mee artist Caayaan waan ajaa'ibaa dhaggeeffadha ammaan tana mee asirratti kan addaan baafannu ijji lamaanuu nan agartuu jee an fakkeenyaaf artist Caayaan yeroo nifin barreeffamaa wajjin haasa'u akka nama inni ija qabutti wajjin haasa'a deebisaa inni naa deebisu qubee osoo dogoggorin naa deebisa vo'isa naa kaa mee sansanis itti dhufna akkami barreessuu dandeessi waa'ee barreeffama keetii ibsimee ijaan hin agartu ni barreessita ni dubbifta mee akkam jechuudha mee dubbii sana nu galchi. Amma beektaa alhamdulillah teekinooloojiin guddattee jirti soofteerii adda addaa namni gargaaraa bilbiloonni amma dhufu jiranis ismaartifoon adda addaa kun gaa soofteera ni fudhatan beektaa fakkeenyaaf amma accessibility jira jechuun sagaleedhaanis jechuudha yoo ajajjee moobaayilsiif ajajamti ammas soofteera irra guggutu jira jaawus jaaniini kan gartee dubbatu jechuudha koompitara illee leenjii fudhadheetiin ture amma dura siif ajajama waggaatu itti sagalee si dubbata sagalee dubbatan dhageeffattee ta'e waan san irra goote jechuudha fakkeenyaaf amma yoo xiqqoo feete bakka aasan dheetee tuyixaa miti yeroo dabil kilik goote siif barreessa. Akkasitti tuyixeeti waan barbaadde kan barreessitu yeroo dubbistoo. Yeroo dubbistus sagaleedhaan si dubbisa soofteerii san ni dubbisa garuu nama goota takkas namoota naa hojii jiran wajjinis ijoollee kaameeraa naa waraabame fi ijoollee teeknisaan wajjinis takka faamilii kiyyaa wajjinis isaanis ni dubbisan guuta takka sagalee soofteeraa illee irraa cufee yeroo akkasii fayyadamu illee ni jira. Okay.
Okay, waraqarratti barreessitee ni beektaa yookiin waraqarraa dubbistee faa ni beektaa? Bireelii malee kan qalamaa dubbiseen beeku garuu ammaan tana teknooloojii takkaa jira orkaam ayi jaaniiti maanzaraan takka dhuftee jirti. Waa'ee sadii yoo rabbi jecha sagantaa qophatti irra dalaguu barbaachisa isiillee si agarsiisa akkasitti irra dalaguu qabna malee amma jarjara kanaanii miti. Sanammoo waraqaa irratti illee ni dubbisti kaameeraa qabdi. Barreeffama warra jaan arganii qalamaa kanas dubbisti. Waa'ee sanii inshaallah gaafa bira bal'inaan irraa seena. Okay, manzaraan san ijaan agaruu dandeessaati yeroo san? Nama lakki wanta waan namni ijaan argu fakkeenyaaf maallaqa adda baastii nama kanallee maqaa yoo seergatisiifti manzara akkasiiti dhiyoo takka Itoophiyaatti barattoota qarqarabeeyyiidhaaf kannaa turanii anillee nama yoo rabbi jee nageessi siin agarsiisa yoo rabbi jee gaaf tokko sagantaa irra qabannee bal'inaan irra dalaguu qabna jechuun waan teekinooloojiin bakkee siin geessee jirtu akka qophii takkaatti irra dalaguu qabna kophattee osoo hin ta'e kophattee yoo taate malee amma yoo jarjaraan irra fifiin hin dhaqqabnu beekte qabatamaan nama agarsiisuu qabna waan ta'eef. San baalamaa qaban inshaallah waa'ee manzaraa sanii. Tole inshaallah. Mee waan poosti ta'e hunda ni dubbista Facebook irra ni seenta. Anfaan dheengadda fa'aa yeroo dhibii shee alawaar fa'aa bira dheettanii maal jettee dhagaafattu dirrifadhe. Hayi inni ijaan argamu akkamitti sagantaa ta'e jahutti laalaa jechuu ture. Mee fakkeenyaaf abdeeshoo sagantaa isaa laaltee yookiin dhaggeeffattee ni beektaa? Yeroo na yaaddu mee'an fakkeenyaaf umriin nama hangamiin si fakkaadame yaadaan? Anigaa tilmaamuu yoo naan jettee ati sabti fal'aadee yoo irraa rifne amma waggaa 25 fa'aa ta'uu dandeessa jeetii yaada. Waaw! Itti dhiyaatte yaa balfa sadii. Tole mee akkamiin beektamee fakkeenyaaf shee Anwaar fa'aa bira dhaquu kana Facebook irra waan deddeemu jiru waan kana hunda ni beekta informaationa siin irra quba qabaawu mee akkamiin beekuu dandeesse kana? Jechuun dalagaan tiyas gaara guddaa miidiyaa wajjin walitti hidhaa taateef hoggaa takka takka sagantaadhaan maaltu haaree maaltu jira waan jiru walii galatti hubachuudhaaf yaaliin hin godha. Suni bifuma saniin jechuun amma beektaa accessible wanni hundinuu ta'ee jira beekte jechuun Facebook banii yoo jetteen fakkeenyaaf siirii jaaniin wanta keessa maali iPhone irratti fakkeenyaaf yoo ajajje open Facebook yoo ta'e siivantii waan ati open read waan ati jetteen san sii gooti beekte ajaja atumaan ajajannaan siif gooti ammoo kuma si jammas namoota wajjinis yeroo hundaan nama wajjin jira ijoolleen leenjisuu jira sagantaa adda addaa yeroo hundaa nama wajjin jira beekte namarraas adda bahee hin jiru amma. More family wajjin jira anas waan ta'eef irra guddaa rakkoon akkasiisan hin jiru jechuudha. Ulfaad okay galatoomis hin jenna. Meegaa haasawaa keetirraa amma dura viidiyoo takka dhaggeeffadheen ture. Wallee hedduu akka barreessuu turteen dhagee. Wallee barreessitee ni beektaa? Hanqam barreessitee hoo? Hedduudha ammayyaa dadhooti garuu 80 sanii fa'aa ta'uu dandeessi. Barreessee saddeettam? Sanii olis ta'uu dandeessi amma yaadadhu waan adda turree jiru hedduun qopheessee ture. Baay'ee wanta akka jira beektaa ani walaloon dilasiifti ilaala amma gaafa barnoota ture nootii walalooniin qabachaa ture beektaa amma gaafa baayoloojii barannu soora kan nuuf xuuxu raayizoidiin qabnu albuudaa fi bishaan isaa harkannu zaayiloomi filoomii obboleeyyan lakkuu isin maleen gara alagaa wal shakku zaayiloomi filoomii hariiroon teessan akkamii maqaa waliigalaa tiishuu vaayiskuularii haramaa isin dhoru tokkummaadhaan cirii wixinee walabaa koompaawundii uumuuf tokkummaa waajiba pitootarii gooftaa xannachoota akkam fayyaa jirta maal jedhan nootii qabachuu ture. Waan ajaa'ibaati nama arra nama ajaa'ibaati wajjin wal arge dhugaa. Mee namoonni ati wallee kannitee fi kabaasan namoonni fakkeenyaaf hawaasni beeku ni jira kan amma jiran. Isaanii dalaganii garee jechuun amma addunyaa wallee keessa waan hin jirreef quban qabu beektaa yoo amma dalaganillee garuu amma eebaluuf kanneen jedhu dubbachuun gaarii miti maaliif dalaguu isaaniitti waan hin beekneef isaan wajjin isaanii amma dhiyeenyetti waan hin qabneef warri irraa fudhate muraasni nima jira garuu dalagamu hin dalee hin beeku jechuun ni si qoranne beektaa wallee keessan baasan mun baafne jee isaanis jalan deemne. Itti dhufna. Haaya sana booda wallee
dhiistee addunyaa san keessaa gara munshidaa taate nashidaa akka baastee anis dhagayeetiin jira hawaasnis ni beeka. Hayaa mee gara nashidaa kanoo akkamitti dhufte? Aalama walleessan maaliif dhiisuu dandeessi? Gara nashidaa kana maaltu si fide? Tigaa duraanis beekte wallee gujuma keessaan itti seene achi booda gaa 2004 akka lakkoofsa Habashaatti addunyaa wallee san guutumatti firaan dhiisee Dr. Zaakir Usmaan dhaggeeffadhutumaan edaan muuziqaan kun walleen gaa yeroo weellistu waan barbaadde jettaa beekte waan riyaalitii qofa osoo hin ta'in waan hin jirres ni jettaa beekte. Irra guddaa weellisaa beekamaadha jechuun kijibaa beekamaadha jedhe Dr. Zaakir beektaa yeroo saniin akkamitti jeegwaan dubbisan laalu anuu walleetii akka sanii baasee siingilii gallakkisee turte. Yaa sabee samiiraa si jechaan dhufee harargeerraa maarree jaa beektaa harargeerraa kaniin sabbataa dhaqee barachuuf malee intala sadii jechaa miti. Idaanuu kijibutti hin jiraa jettuman. Haya. Akkasitti dhiisee achi booda firmaan dhiisee. Sana booda karaa nashiidatti seentee jechuudha. Nashiidaa hanqamta akka baastee kan barreessitee namaaf kennite ni jira. Hayi ijoollee xiqqoo fixraa jegaree ijoollee lalleenjisu jira isaaniif kaniin kanneen jira. San malee ammoo namoota kaaniif kaniin wanti jeen jiru ilaama ijoollee xiqqoo garuu firii 12 akkas faani ta'an ijoollee fixraa jee kaniin leenjisee qopheessanii jiran isaan albama 2 faa dalaganii jiran uummataafis dhiyaatee jira shirkiin kaakkaafaa kajuu kanneen fixraa kajuu san dalaganii turan kabiroo ammoo ani fi kiyyaaf toora 86 akkana dalageetiin jira kan afaan Amaaraatii fi afaan Oromoo jidduu jechuudha. Waaw maashaallah. Gara fuulduraatiifoo nashiidaa gara nashiidaatii immoo gara maaliitiin hawaasni waan haarawaan akkas eeguu dhamtaaf? Ani gaa gorsuu fi kana kanarra bal'inaan dalaguun fedha nashiidaa yeroo hanga takka booda dhiisuudhaaf yaada qaba. Ammoo waan akka gorsaatii fi waan akka leenjii waan akka kanatti ogummaa kiyya kanaan nama gartee barsiisuu fakkeenyaaf gaazexeessota yoo ta'anis ogummaa kanarra leenjisuu nashiidaa fi walaloo fi artuma waan jaamurattu namoota fedhii qaban irra leenjisuu fi kanarratti gartee ijoollee ol guddattu fa'aa keessattuu irra dalaguun fedha. Hawaasa immoo gama xinsammuutiin wallaansa qalbiitii fi ruuhii kana fa'aa kan nuun barbaada waan kanarratti waan saayikooloojii kanarratti hedduu hubannoo waan hin qabuuf muuxannoo kanaan fayyadamee uummata tajaajiluun barbaada gara fuuldura bal'inaan kanarratti hin dalaguu fedha. Akka namni sammuu fi yeroo isaa sirrii fayyadamuu irratti gorsuu fi kana jechuudha. Ulfaadhu. Mee karaa baaba jaalalatti dabar amma duras dhagayeetiin ture jaalalaan qabamtee ni beektaa artisti Caayaa. Irra deddeebiitiin qabamee oolu. Irra deddeebiitiin qabamee ogguutaa qofa osoo hin ta'in. Waaw. Akkamii qabamuu dandeessi? Fakkeenyaaf artisti Caayaan ijaan hin arku qaroo dhabeessaa jennu nama sammuu qabu nama muuxannoo qabu fakkeenyaaf ijaan hin agarree haala kamiin akkamitti qabamuu dandeessi? Mee waan kana ibsa hawaasaa godhiif annaaf galaa akka keeyyatti. Jechuun beektaa jaalalti na haa qabdus jettee isin qabdu na hin qabinis jettee isin dhiistu beektaa isin waan siin ala beektaa isin waan natti ajajjuu miti anis karoorfadhee saganteeffadhee barana jaalalaan qabamuun qaba jeetii miti kan hin qabame yeroo sanitti akkuma nama biraa qabdi jaalalti gaa lubbu qabeeyyii moo lubbu dhabeeyyii waan jiru fi waan kana keessa seenne beektaa achi dheeran dubbiin achi dheeratti inni ati hundaafuu gaafa san muciyyoo takka barnoota gannaa osoo wajji barannuuti akkuma jaalalti irraa qabde san booda gaa isii boodas adda addaarraa takka ishiin na dura qabamaa takka na dura qabamaa achi booda walitti dabarsine jechuudha. Osuma haasoftu osuma dubbattu jechuufi akkanuma jechuun jaalala jechuun beektaa madaquudha beektaa waan haaraa miti addaapteeshinimaaf amma fakkeenyaaf waan takka guutti deddeebite jaalalti irraas qabdi waan takka dhageeffachuu takka dubbisuu fa'a. Waaw. Haya gaafa jalqaba jaalalaan qabamte akkamitti itti himatte akkamitti oo keessa dabarte jaalalaan yeroo qabamtee itti himattu san? San useetumaan akkuma Usmaan itti satisfakshinii osoo argatanii bira dabre jechuun
walii galuu dhabuudha walii galeetu adda baanee na fakkaata. San booda egaa yeroo adda addaa namni adda addaa barnoonni haa ta'u dalagaan nama adda addaatu ijoolletti fiddime namoota biraarraas jaalatuma qabdi. Ittiin kan walii galtanii ammas osoo walii rabbiin isin qoodee adda baatanis nama jiraame akkanuma akkanatti beektaa bira dabarta. An dilas beektaa ittiin dhiphadhu beektaa guddaatti kan jechuun akka isin dhiftettiin keessummeessa gaafa sanitti. Wow. Okay. Eefasi onneen tanteegaa jaalalaan cabxee turtee na fakkaata. Haala kamiin keessa dabarte namoota jaalalaan onneen miidhamteefoo dhaamseeti qabdu maali? Jechuun jaalalti beektaa summii miti. Garuu yoo ati summii jijjiirte immoo summii ta'uu dandeessi. Jaalala immoo keenyaaf yeroo tokko tokko namni filma warra faalaalee harka faayif muruu jira nam tokko tokko gaa. Nama jaalata isa yeroo dhafan summii dhuguu faanii dhadhageessa guutuu akka takka waan nama sofanneessu wanti akka akkanaa kun maraatummaadha malee jaalalaa miti jechuun yoo jaalattee bara yoo jiraattee nama sanuu harkattaa miti yoo fayyaa qabaattee nama sanuu harkachuu dandeessu waan taateef hamma jaaladheetiin maraadhejuu fi ka'eebaluurraa maraadhejuu faana sirrii natti hin fakkaatu jechuun durumaan maraachuudhaaf niyyaa qaba malee jaalalaa miti kasi maraacha jechuun jaalala maqaa balleesse malee tanaaf dargaggoonni jaalalumaan keessummeessuu qabda malee jaalala negatiivlii fudhatee akka waan biraatti akka itti wal miidhuun gaarii miti. Intala takka jaalatte takka gurbaa tokko jaalatte yoo walii galtan wal fuutan yoo waliin galle immoo daan oltan dhumte dilas waan itti wal darartaniif hin qabdu beektaa. Tasi jaalattes dirqama naqee baluu qabdeettis dhiphachuu hin qabdu. Anis simatamuu hin qabatteettis dirqii godhuu hin qabdu jaalaltii jaalalumaan deebisaa qabdi harkatti beekte akkasi. Ulfaadhu galatoomi. Artist Caayaa amma fuutee bultii ni qabdaa? Alhamdulillah ijoolles ilmaan lamaan qaba. Bultiin hin qaba. Maashaallah asumaanuu anis mabruukis jechuu barbaada har'aa dhagee waan ta'eef baga rabbis jaari. Ati dura fuudhamisa? Rabbis yaa godhu. Hin fuudhamee ati dura? Hin fuudhe du'aa irraa godhi. Bakka koorsiitiif kan du'aa illee koo jiru ta'ee istiidiyoo irratti booda naa bilbiliiti. Fuudhaan dura waan godhuu qabdu kana koorsii bilaashittiin si kannaati sin kafachiisu. Taate. Sirraa fudhachuuf qophii sa'aatii 24 nama akka keetii kanarraa. Taate inshallah. Ulfaadhu mee amma dura artistoota hedduu waliin akka wal qunnamtan dubbatteertu keessaafuu artist Haacaaluu fa'aa waliinis akka wal agartan isaanis harkanii jiran egaa dubbattee turte mee yeroo wal qunnamtan san maaltu si mudate Haacaaluu fa'aan bifa saniin yeroo nufisit dhufan maal siin jaan? Walistoota duraanii sananii guddaa waliin dhiyaanna bareedaadha malli isaanii simannaa isaanis gaariidha. Kabajaa fi bakki isaanii qabanis gaariidha. Ani guyyaa tokko kan qaba walii galee qaceela hojjaa seenaa fi Haacaaluun garuu anaa dhufuu qaba ture malee itti dhufuu qabdu turte maanaan mini akka jaalala garee maal naan jee lakkii rakkoon qabu jeeni akka carraa ta'ee yeroo na gaggeessuudhaaf gara malkaatoo deemnu namni tokko gaa malkaatoo keessatti xiqqashoo gaa namni kiraawdiidha jechuun biiziidha. Xiqqashoo tokko dhadhiibeenaan hedduu loleen wal loluu ga'een dirqittiin addaan dhoorkee jechuun akkamitti jaalalan deemtooti. jechuudha qaadhaan lolee akkasitti beek dhaabbatu jedhee irraa wanta addaan dhoorkuu mudadhee jechuudha inni anaaf jecha nama gaariidha hedduu vaaliyuu namaa kana akkas ture jechuudha. Osoo nufi guyyaa tokkoof ijji tun siif banamte wanni ati dura gootu maali artist Caayaa? Uumama rabbii daawwachuudha malee maal jechuun wanni addaan jiru rabbiin dachii samii sanaa fi wantoota adda addaa hunda bareechee jira. Ta dura ifumaa ol ilaalta achi booda immoo uumama itti aanu ilaalu jechuun ilaaltee rabbii galatoonfattee uumama rabbiitiin rabbii dinqisiifatte jechuudha. Garuu bololan qaban waan isitti himurra hawwishi bololan qabu. Jechuun akkasii bolola wayi silaa maarree taatee maal maal yaaduu akkasii qabu garuu akka akkasitti wanta jenne jechuudha. Baay'ee du'aa keessa tanii nama guddaan amiin nama jalaan jennee rabbii jeesee hafa dhugulaan jaan iddoo amiin nama jalaan jiru tanii si himurra. Wallahi rabbi si hafa dhujjetadha. Ijaanuu silaa wala garreeddes na jaa mee
Okay, jiruutee keessatti guyyaan ati hin daganne guyyaa kami? Guyyoota hedduudha guyyoota hunda gadhu gaafa intaltii na dhalattu akka gaariitti irra deddeebiseetii yaadadha. Guyyaan tokko sani kan inni yaadadhu gama poozitiiviitiin jechuudha. Gaafa intalti tantee si dhalattu. Eeyyan. Maashaallah. Tole mee jiddumaanuu nashiidaa tanteetirraa taakkaan jaalattu nu afeeruu ni dandeessaa? Sii mijataa? Dhuguma rakkoo qabu ati akkuma yeroo goone. Tolinaaf ooltee goytaa waan lakkaawwamu galata kan kee galchee hin fixu yoomuu. Tolinaaf ooltee goytaa waan herreegamu galata kan kee galchee hin fixu yoomuu. Ni gaami? Maashaallah. Nigaa haya ulfaadhu siin jennee jira. Mee waa'ee gama miidiyaattiin achiis hin dabarsaa. Miidiyaalee hedduu irraa akka hojjettee fi TVlee fi akkasuma reediyoo irra akka hojjette namuutu si beekaa. Mee miidiyaa kam irra hojjette irra guddaa haati yeroo dheertuu keessa turte yoo miidiyaa kami? Bifa kamiin adda bahuu dandeesse miidiyaalee saniin? Miidiyaalee san keessatti wanni si qunname ni jira ichi keessatti? Alhamdulillah miidiyaa hedduu wajjin dalagee irra guddaa gaa hundeeffama isaaniirraa keessattuu miidiyaawwan islaamaa raadiyoo daandii haqaa Nuurul Hudaa VBN Haaruun TV islaamaa kanneen hundaa wajjin dalageetiin jira. Miidiyaawwan keenya kun egaa jalqaba yeroo hundeeffaman irraa akkaataan itti hundeeffaman illee beektaa. Xiiqiidhaaf hundeeffame irra guddaan isaa jechuun yeroo san qabsoo nagayaata islaamaa san gaggeessuuf hundeeffamanii haaluma jiru keessa namni walitti dhufee bakka jiru irraa hojii dalagu ture. Akkasitti hojii dalagu ture isaan hundaa'u alhamdulillah hariiroo bareedaa fi obbolummaa gaariin hojii daleene booda keessa gaa sababaalee garaagaraatiin hundaa wajjin adda baanee ammaan yeroodhaaf miidiyaa tokko irree dalaguutti hin jiru. Miidiyaa TV islaamaa hariiroo gaarii qabaachaa turre adda baanee jira isas meeshaa maal irratti adda baatan? Meeshaa isaanillee lakki wanta isaan naafi TV islaamaa akkuma Nabi Musaatiif akkuma Khadiir godhe jechuun waliigaluu dadhabuma jechuun akka isaan itti badaniif akka itti badhe adda adda yoo rabbi jeega gaaf tokko gaafaan Ameerikaa dhaqe takka gaafee isaan armaa dhufan ittiin hima akkuma Nabi Musaa fi Nabi Khadiir waliigaluu dadhaban sanii waan akkasiiti malee hamtuun hin jirtu beekte. Okay. Khabro Nuurul Hudaadha? Nuurul Hudaan ammoo dalagaa gama boodaa kana gaa waldhabbiitu isaan jidduutti argame waldhabbii sanirraa gaa laafni tokko dhufee qaawwi tokko uumame achirraa hin isaanis namni indeessuu akka hin dandeenye bakka kana laayimanii waan akkasiitiin adda bahuu dandeenye waliigalatti maaltu jira seetee namni hojii dalagu beektaa waldhabbiin isaa lama beektaa takka ta duraa wanni irra waldhabdu yeroo hedduu akka itti dalagu qabdu irra akkanatti haa daleenu yoo akkana daleeni gaariidha waan jiru wal lolta. Qabxiin lamaffaan ammoo rakkoo yeroo uumamte akkamiin rakkoo sanii hiiknaa waan jirutti wal lamfachuu dandeessa. Ani akkanatti ni kan jaa kan akkanatti ni kan jaa waan akkanaa takka faadha malee qonni addaa guddoon hin jirtu ani akka waliigalaatti isaan hundaa'uu yeroo dalagaa gaarii akka isaaniif ta'uun hawwaa fi yeroo takka immoo namni keenya wanni hubachuu qabu hoggaa fakkeenyaaf rakkoo takka harkaa hanqinni tokko argame yaada walirra kennuun akka waan jibbannaati kana ilaaluun qaban noormaalii ilaaluu qaban fakkeenyaaf baranii gaddaa akkanaa takka wanta takka wanaaf isa jidduu dhalattee viidiyoo takka gabbaatee waan akkasii takkaa ture namni hedduun argee irraa haasawamaa ture beekte. Waan sun yommuu yaadachuun fedhu garuu gabaabin ammaanii jechuun fedhe hoggaa yaada kee ibsatte akkuma yaada kee ibsatte takka namni sii kabajuu qaba. Malee akka addaan ilaalanii ani miidiyaan miidhamuu fi miidiyaan hafuun barbaadu. Maaliif jennaan ittiin lafee miidiyaa san
akka inni dagaaguun fadha malee akka inni gartee baduun barbaadu. Garuu immoo hanqina wajjin akka inni deemuun barbaadu ammas akka inni gartee hanqina isaa fooyyeffatee cimee deemuun barbaada malee laafina isaa akka inni fooyyeffatu ni barbaada sanii irrattiin yaada kan nuufadha malee akka inni qofa akka inni laafatu miidiyaa tokko illee hin barbaadu. Garuu uummata keenya wajjin immoo yeroo hedduu maali hariiroon uummataa fi miidiyaan keenya qaban uummannis miidiyaa hin beeku miidiyaanis uummata hin beeku wal quban qaban adda fagoodha. Hawaasa tajaajila jaanis hedduu walitti dhiyeenyaan hin beekan guyyaa ayyaana kabajanii fi gaafa maallaqa walitti qabatan guyyaa akkasii faadha kan uummata wajjin walitti dhiyaatan. Uummannis gartee deeggarsa hin godhuu malee hin to'atu takka ammoo waan biraatiinis hin biraan dhaabbatu. Fakkeenyaaf yoo dogoggorri uumame waan akkana sirreessaa jee bira dhaabbachuu qaba. Ammas beekumsa qabuunis bira dhaabbachuu qaba. Miidiyaawwan keenya amma namoota murtaawaa bakka sanii fi naannoo san jiran malee namoonni biraa dhufanii yeroo tajaajila irra kan hin agartu beekte. Wanta hunda qulqullinlee fooyyoo qaban jeetii yaada akkasii inshaallah. Ulfaadhu galatoom. Okay, mee hawaasni waan si gargaaruu qabu kan itti dhaammattu ni qabdaa. Yeroo ammatti yoo miidiyaan ati wajjin hojjechuu feetu yookiin karoora qabdu ni jira? Ammatti miidiyaa tokko wajjin yoo dalaguudhaaf karoora hin qabanne gara fuulduraa kamii wajjin akkaan dalagu hin beeku garuu ammaaf yaadan qabu dalaguma dhuunfaa birarraan jira. Deeggarsa immoo kan jetteef alhamdulillah haala nagaa fi gammachuu keessaan jira. Wanta kana barbaachisu yoo deeggarsa ka ta'u taate YouTube maafi kana subscribe godhanii dhaamsuma akka dhageeffatan faadha malee wanta addaa wanni isaan agartee akka deeggaran barbaadu hin jiru. Waaw, YouTube ni maqaan maal jaa asumaanuu? Artisti Caayaa jaa liinkii isaa ni keenyaaf san gaa akka dhageeffatan akka dhaamsa achirraa fudhatan uumamaa kana wanni guddaa namni itti maali jennaan dhaamsa hedduun achirra dabarsuu barbaada qophiilee haarii achirratti eegaluudhaaf yaadanii qaba waan isaan barsiisu. Kana irratti malee waan biraa wanni addaan jirtu gaa taanii gartee tana ta'ee isaan wanta jiru. Dhageeffachuudhaa fi laayikii fi sheer godhuudhaan akka gartee cinaa dhaabbatan sana wanni guddaan. Waaw. Dhageessanii jirtan obboleessi keenya artistii Mushinnii walumaa galatti nama artii guddaa waan hedduu nuuf dhaamuuf gara fuuldurattis nutu ijoolleen amma lafaa kaatee waa irraa barannu. Dhaamsa isiniif kaayee jira waan takka isinirraa hin barbaadu. Na cinaa dhaabbachuun keessan YouTube isaanii guddisuu qofa. YouTube isaa akka guddistaniif isin hime artist Caayaa jaa maqaa isaa as jalatti nin barreessaanu yeroo viidiyoo kana agartan maqaa isaa kana laalaati YouTube isaa akka dheeytanii daawwattanii fi waan godhamuu qabu hunda akka gootaniif abdiin qaba. Tole mee namoonni ati akkaan dinqisiifattu ni jira sani malee ammaasis namoonni ati akkaan galatoonfachuu barbaaddu ni jira? Nama gaarii jedhee hundaa akka walii galaan ni galatoonfadha. Namni adda dinqisiifadhu kan nama maqaa dhawullee namatti hin jiru. Akkasii jechuun yoo ispeesifik waan akkanaatiin naan jette malee namni akkanatti ni dinqisiifadha jee addatti amma yaadadhu hin jiru. Yoga fiildii isaaniitiin warra fiildii akkanaa keessaan jette godhu takka lama wanta jechuun hin mala. Waaw. Mee gara munshidootarraa namni ati gara sagalee fi dalagaa isaatiin akkaan dinqisiifattu ni jira? Raayyaa Abbaa Macaa hedduun dinqisiifadha. Qabiyyee isaatii fi dhaamsaa fi ogummaa kana keessatti hedduu keenyaaf bu'uura ta'ee jira. Sheekh Abdoo Shaliyyiitis hedduu walaloo isaatiin hedduun dinqisiifadha. Isaan lamaan akka gaariitiin dinqisiifadha gama artistoota keenyaa keessaa. Artist Caayaan maal kaayaaf ijoollee amma lafaa ka'aa jirtuufoo wanni inni kaayuuf maali dhaamsi? Wani akka waliigalaatti wanni jirtu beektaa addunyaan tun yeroo fi waan waaraa qabdi waan yerootii fi waan hegereetii jira. Keessattuu sooshaal miidiyaa kana wajjin wal qabatee namni waan yerootiin hedduu dagama waan waaraarraa jechuudha waan hegereerraa barnootarraa haa ta'uu dalagaarraa haa ta'uu ibaadaarraa haa ta'uu wantoota adda addaarraa wantoota yeroo waan hedduu yeroo irra dabarsuu hin qabneen shaakalamne jechuudha. Bakka tana sirreessuu qabna waan hegeree waan jiru teenyaaf nu fayyadu hatta chaanaalii nuti ilaaluu qabnulleen wanti nuti kitaabni nuti dubbisuu qabnulleen wanti nuti caqasuu qabnulleen waan beekumsa nu ida'u waan yoo nu gammachiisellee beekumsas kan of keessaa qabu ta'uu qaba malee waan faayidaa hin qabne irratti yeroo hedduu qisaasuun hin feesisu. Akkasii takka biraa immoo gaafii takka namni atillee nan gaafanne namni yeroo hedduu deddeebi'ee na gaafata gaafiin san silaa qaama biraa gaafatanillee irra gaariidha maal jetti
miidiyaa Nuuroldaa wajjin warri duraan ture san warri adda beesan beektaa miidiyaa Nuur TV jaanitti banatanii jiran beektaa saatalaayit irratti garaagarummaan isaanii maali jee namni hedduun na gaafata silaa gaafii tana isaantu deebisuu qaba akka waliigalaatti afaan siyaasaatiin hin deebisaaf namni amma tanaa hirra guddaan isaa xinxalaa siyaasaa waan ta'eef tole tole Nuur TV fi Nuuroldaan akka waliigalaatti ani garaagarummaan isaanii Abiyyii fi Yaadig yoo jennee dandeenya takka bilchiginaa fi wayyaaneedha. Eenyutu bilchiginaadha eenyutu wayyaaneedha immoo isinumaaf hin dhiisa warra gartee gaafii kana deddeebisanii na gaafataniif jechuudha. Okay kana hawaasumaaf dhiistee keessa ibsuu ni barbaadda yoon gaafii waa kanarraa si gaafadhe immoo akkanumatti hawaasa dhiistaaf. Isaan immoo ni jira waan ta'eef isaan immoo waan tajaajile kooliigalaatti garuu waa'ee miidiyaa irraa fayyoo naasoo danda'e malee kooliigalaatti malee isaan irraa qofaatti fudhadhee waan hin raasuu hin qabu ammoo kooliigalaatti kan miidiyaatti waan fooyyeffachuu qabnu waan jabeessuu qabnu kana yeroo irra fudhannee guyyaa biraa raasuu dandeenya wanni walii dhabnu hedduu jira gama kana irratti. Tole waaw ulfaadhu. Egaa sagantaa teenya xumuruun duratti gaafiin dagadhee jira. Mee akka gaazexeessaa turtees dubbattee jirta. Sagantaan ati gaazexeessummaa keessatti dhiyeessitu qophii akkam faadha maal ture? Qophii hedduudha. Copha sirrii jedhamti sanii waa'ee sammuu irratti hogbarruudhaan dalagamaa turte Nuuroldaa irratti yeroo dheertu. Kan biroo immoo maatii fi waatii waa'ee bultiitii fi akkaataa itti jiraatan jaarsa jaartiin ilmoon haadha abbaan akka itti waliin jiraatan. Bal'inaan kanarrattis dalaguun ture. Qophiin taan immoo artii hojii wal qabsiisuudhaan kaan diraamaadha. Daandii haqaa irratti immoo qophii dubartootaatii fi qophii ijoollee waan kana dalaguun ture. Garii isaanii immoo waan irra tureef waan garii ni yaadadhu amma maal akkan dalagaa ture. Egaa kabajamtootaaf daawwattoota keenya egaa daqiiqaa gara 36 sagantaa nama addaatii fi nama beekumsa qabu wajjin godhuu turre. Egaa ammas sagantaan teenya kara xumuraa dhiyaattee jirti. Ammas carraa kabajamoo artist Caayaaf ni kan irra deebi'ee artist Caayaa waan hin dubbatiin waan dubbachuu qabdu ni qabda dhumarratti sagantaa goolabuuf deemna waan ta'eef. Akka waliigalaatti gaanii miidiyaa keenyaa fi takka yuutuubaraa fi namoota adda addaatiif dhaamsa waliigalaa kan hin dhaamu barbaadu maali? Beekumsa yeroo humna qabeenya keenya walirra qisaasa osoo hin ta'in waliif finnee itti fayyadamuu qabna. Fakkeenyaaf abdii komachuudhaaf takka ammoo Caayaa komachuudhaaf yookiin nama biraa tokko komachuudhaaf yeroo tiyya beekumsa kiyya humna kiyya maallaqa kiyya qisaasurra abdii deeggaruudhaaf takka Caayaa takka nama biraatis deeggaruudhaaf yookiin hanqina isaa san fooyyessee fi akka inni jabaatu godhuudhaaf beekumsa kiyya qabeenya kiyya humna kiyya yoo baarte irra wayya beektaa. Beekumsa keenyaa fi qabeenya keenyaa fi humna keenya walirra fixachuun gaarii miti waan juuni yaada qaba. Wal gargaaruu fi wal tinnisuudhaaf walii tumsuudhaaf yoo itti fayyadamne gaariidha. Yoo immoo garuu wal harkisuu fi gartee wal miidhuudhaaf itti fayyadamne atis fuulduratti hin deemtu inninis fuulduratti hin deemu nu cufti nu achuma bakkuma takka dachii dhiitaa oolla jechuudha. Tarkaanfachuu hin dandeenyu. Waan kana keessaa miira kana keessaa muudii kana keessaa yoo baane hedduu natti tola warri gartee miidiyaa irra jirru akka waliigalaatti jechuudha. Egaa galatoom jennaani hedduu ulfaadhu artist Caayaa. Kabajamtootaaf daawwattoota keenya warreen mana teessanii nu daawwachaa jirtan warri konkolaataa oofaa nu daawwachaa jirtan akkasuma kushiinaa keessa nyaata godhaa nu daawwachuu jirtan xiqqaaf guddaa osoo hin jenne aayyoof aabboo dargaggoof shamarran cufti keessanuu sagantaa tana akka barumsa guddaa irraa fudhattan abdiin qaba. Artist Caayaa irraa barumsa hedduu akka fudhattan anis mataan kiyya akkan fudhadhe asumaaniin isiniif hima. Egaa sagantaa teenya arraan tanaa asirratti kan xumurrata hanga sagantaa birootiin walitti deebinuu hundi keessan nagayaan naa tura. Artist Caayaa nagayaan naa tureetis assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ulfaadhaa galatooma. Jazaakumullah khairan hedduu galatoomii yeroo ta'e qaalii gootee naaf hirtee waan na dhiyeesteef ulfaadhu galatoomii hanga yeroo biraa walitti dachaanitti daawwattoota keenyaas galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.